gudate qoture saatu shan keessa hoganan dawwalu fi Mico makiinatu itti walitti gaacame jedhanii mana yaalaa galtee jirti jedhanii naan jedhe achumaan akkamitti kun ta'uu danda'e silkii namichaa naa kenniin jedheen. Maqaan koo Warqii Magarsaa Godaanan jedhama. Ana dandii ganda katkata waraan bulchiti jechuudha kanaan ani itti dhaladhee guddadhee maasariin mucaa kanallee ganduma katkata waraan bulchii naannoo keenyadha. Ani fi haati ishee immoo firaa jechuudha. Isheen immoo baay'isee bojaa xaafaa jedhamti kan nuti itti wal beennu immoo biyyumatti wal beenna wajjiniinis hojjechaa turre jechuudha. Ergaas dhuftees immoo silkii koo fudhattee walii dawwallee wajjiniin haasa'aa turre jechuudha. Baay'ee walitti dhiyaannaa akka guddanyinnaati. Kana anis ishiinis dallaalaa tokkorraan birrii ergannaa jechuudha. Gara maatii keenyatti namtichuma dallaalaa mashii baase kanaadha kan nu ergu anaafis isheedhaafis. Ani immoo jalqaba baay'eetiin isa bira ture jechuudha. Ani ergan ba'ee waggaa tokko guuteera. Isheen immoo erga deemsicha kanaa sabdee turteetti garuu akka carraa ta'ee dheengaddaadha jechuudha. Baatee mana isaa turtee baatee ati mana kontiraataatii baatee isa bira teessee jechuudha ati ergasii. Baay'ee isa bira ture yeroo jettu. Jina galchee isa. Mana isaa turtee jechuudha. Erga kontiraataa baatee mana isaa turtee jechuudha. Mana isaa turtee otoo hin ta'in mana hojiidha. Kanaan ani turte mana isuma wajjiniin haasoftee wajjiniin haasa'anii anallee na wajjin haasoftee jechuudha. Nan ba'a jettee natti himtee jechuudha. Gaafa baatu sanallee har'an ba'a jettee natti himtee turte. Yeroo ishiin baatullee jechuudha. Deebi'ee kanamaan immoo dallaalicha dawwalee micayyoon si bira geessetti jedhamu. Micayyoon si bira geessetti baatee dhuftee naan inni na bira hin geenye naan jedhe. Akkamitti amma yoonaa si bira hin geenye naan adeemsi ishii lafa sa'aatii 8tti sa'aatiin ani dallaalicha dawwalu immoo ganama sa'aatii 2 keessa ture. Sa'aatii 4ttidha kan ishiin as geessu jedhe gaafa manicha baatu immoo halkan keessaa sa'aatii 8 baatee ani immoo barii sa'aatii 2tti dawwalee gaafadhe. Achumaan sa'aatii 2tu afaa na bira hin geenye naan jedhe achiitu. Achumaan an akkas jennaan inni namichi silkii namichaa naa kennee jechuudha. Silkii namtichaa dhabicha dhaqee ishii fuudhee sana. Namichi sun isanan sa'aatii 5 dawwaluuf jammare sa'aatii 8ttidha kan inni sagalee nani kaa'eef naa deebisee arabtichi sun. Sa'aatii 8tti sagalee naa deebiseeti akkamiidha maaltu ta'e micoon kaleessoo galgala baatee obboleettii kiyyaadha. Eessa dhattee maal taate naan inni micayyoon makiinaa kootu na jala fanadda'ee makiina fanadda'ee obboleessa kiyya wajjin hospitaala galtee jirti. Ani immoo poolisii argan jira shorxaa argan jira naan jedhe. Jedheetu ragaa qabatamaa isheen ittiin duute natti ergennaan iddoo makiinaa fi lookeeshinii iddoo sanii natti ergee jechuudha. Kanaan booda immoo anis waraqaa seeraa homaayyuu harkaan qabu ofii kiyyaadha. Seeraan alaadha kanaan hojjedhee jiru nan hojjechaa jiru badeetiin ala hojjechaa jira. Isarraan kan ka'e namtichi poolisii arga jira waan ta'eef sodaadheta silkii kiyya cufadhee namticha isa sanittillee dawwallaan innillee akkasuma silkii isaa hin cufatee. Ani silkii biraatiin kunoo kana nama sinii kenne goddanyaa kiyyatu naabanee jechuudha. Immoo basmarrisaayyuu ana harkan jiru. Isheetu naabanee immoo kashee qofaan hin fayyadamaa jira jechuudha. Ayyee. Waan adda ta'e waan adda ga'ee fi waan of eeguusan. Sagalee namichaa keessatti sagalee waa'ee maatiitti dhaqilati. Sagalee namichaa qabdee fi sagalee inni si deebisee dhaggeeffachise bilbila kenna. Waasaappi qodallateetiin jira nama biraatti gara sheer godhee irraa fuudha qoda walii. Kan keetiin dawwali ka asuma irratti hojjetu kun kan namaati. Mareeni aluma sanaan application. Kan keetiin dawwali ka kun kan namaati gati deebi. Hello. Elame. Aiki protein kabu silagaan jira ani foon qabu shi. Qoe sagaleen ni gada waasaappi kana qabdaa. Akkan jedhe. Sagaleen ni gada waasaappi irraa sheer si godhe qabdaa hin jedhe waan biraa miti. Hello. Ni qaba gani. Sheer naa godhe dafeeshi. Gani tarkamu majaat. Agarta. Dhagaan jira saa. Gani terjira guyyaa gani bira jira sagalee namticha gani bira jira isa kan keessu gani mana gaarii fixe
ergi jedhiin ganni nu barate immoo. Shigani si biran jira. Egas mucayyoo natti argiteef mucayyoo Dubaay jirtu. Lakkoofsi kee dhumni isaa meeqadha? Umni isaa 11. Okay. Umni isaa 11 sinii ageessa sagaleedha. Na ergitee erteeyyanii lakkoofsa baangalichaatis na ergamee jira lakkoofsa na ergitee erteeyyen. Lakkoofsichi garuu namtichi mana shoortaan jira kan jedhee hin jiru mana shoortaan jiru. Ullee jira. Sinii ageessa sagalee na ergitee jirti. Sagalee kanuu bu'aadha. Okay, sagalee nu bantaa lakkoofsi baangalichaa isaa tokko 73 lakkoofsi baangalichaa ganni. Umni isaa 73 masmararra jira. Shoortaa harkas hin jiru. Amma yundarraa kaasee maali jedhee mubeeri salaamu alaikum jennaan cufate jedhati hidhaa wayin jiruti ayyee sagalee nu banne. Ayyee okay shi sagalee sadiidha afurii kanatti ergamee afran sun hin ban. Ayyee. Miti qabadhaa kaasin akkasirratti dhaga'amu miti qabadhaasin asiisa si dhageechisa. وأنا سيئات سنة هذا فرمي يموت هذا الثاني نفر ودي مستشفى ما في اتصال ولا شيء أنا موجود من الشرطة أنا موجود من السجن هو وديته مستشفى وإذا هذا الثاني أخو موجود أنا وإذا هذا بيت أختي ما في موجود صورة ولا شيء كيف هذا في مرور ما يقدر يسوي شيء الصورة حق سيارة موجود Kana bu'aara sagalee dhageenya. Ayyee galatooma amma gaaffii obboleettii keenya baga buuteyyuu jaabarreeffadhu ol deebi'e obboleettii. Erkima ana abdi Ila kun immoo lakkoofsa sagalee ishiidha. Eki ante Erkima ana abdi Babaar mafime. Almafime. Ani dhageenya garuu kana sagalee ishii kinoo kana baay'ee dhaga'amu arabichi kun naaf hin galleen. Resmin eki ante Erkima ana abdi Sagalee ishii namticha qabdedha. Maal akka jaamu maal akka ishiin jette dhageenya warri beektan irraa dubbachuu dandeessan. Sagalee nama du'eef qabamu haa ta'u barreeffadhu obboleettii koo. Sigee barreeffadhu ja'a. Lakkoofsi baangaalichaa gochuu kana. Injira baay'ee namni haadisa makiinaa nama haadisa godheeti akkanatti bahee zimmidhe namaa fi maalum hin jiru tokkoffaa irratti silkii hin qabatu namni haadisa godhee nama ajjeese tokko makiinaa isaatiin nama ajjeese silkii akkasitti zimmi jedheetuma karaarra deeme silkii qabata agaarraa mana hidhaa gala sila hin soba hin duune mucaan. Bicara itu jerat itu. Oh iya mi. Sekian nak cakap tu je rasul. Galter itu Galter mobe kuno. Okay. Sige. Bangali cuma lagi mesin jual suitrim ni. Nanti ni mana? Aye, Kurbai sama ni jaza gafi ko ne kala artist faris waga bata hundinu waga bata gafin ana tira game juru to kofa namicha ti jaza birate susuni mal ko de rama wadati bakka sinju to akamitin barre isa to shuferi yarke isa wal beku namicin kuni hakan gamnu gabachu hakan gamnu malin namicha sa iktimte mana jaza wali tesa sana mana jaza sa tesu bila tesu sana to kofa bila sa rasi bila sa akala bale stu barbada amma gara tiktok hitin tok lama fa malifini
Isatu ergi, isatu beka, isatu wala mana. Inni maal nu godheera amma walatti. Maal godheera? Maali mana? Inni gama seera. Inni jechi inni na deebise maatiin kama seeratiin itti deemanii haa gaafatatan malee ani ofii kiyyaa waraqaa eenyummaa harkaan qabu waan ani ittiin gaafadhu hin qabu naan jedhee gaafa sana marsinaa kennee achiin booda akka poolisiin isa qabne. Mana jaasaa jirtaa mana akimii isiin itti duutee jirtu maaliif nuun himne inni? Appilikeeshinii isaa hunda na jalaa bilook jedhee godhate. Naan jedhan miicayyoon hin duute naan jedhan kunooti sagalee na nama dhaggeeffatan kan akkanuma bichaadhaan na erga bilookeshinii toon itti bada. Atamma? Ani inni itti dabalu. Dhaggeeffadhu. Mana isaa jirta miti ati? Mana jirtaa amma ati? Manuma jirtaa? Ani mana isa bira moo?